Ashamaa harka fuunee jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni seenaa tuub nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa iddoo isin jirtan hundatti isin haa qaqqabu. Haddallee viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Viidiyoon adda qabadhee isinii deebi'e ammoo bugurii fuula keessan irratti isin bahe akkamitti yeroo gabaabaa keessatti akka ofirraa balleessitan viidiyoo tana qabadhee isinii deebi'e jechuudha. Viidiyoo gabaabduudha baay'ee jaalattanii ana ammoo itti fayyadamee torbee lamatti waan irraa balleessedha jechuudha. Kanaafuu ammoo hundi keessanuu akka itti fayyadametti yoo fayyadamtan isinirraa balleessa jedheen amana jechuudha. Viidiyoo tana jaalattan laayik, sheer, koomentii gochuun dagatiin akkasuma ammoo warri chaanaalii kanaaf haarawaa taatan sabskiraayib gochuudhaan gara maatii keenyatti dabalamaan isiniin jedha. Wantoota garaagaraa akkasuma ammoo waan hundayyuu isin biraan gahaa jedheen abdiin qaba. Akkasuma ammoo isin biraanis gahaan ture oduu isinitti hin dheeressu gara viidiyootan isin dabarsa jechuudha. Ishii gara viidiyootti yeroo seennu wanti isin barbaachisu muuzii tokko qofa jechuudha. Muuzii tokkicha erga qopheeffattanii akkanatti irraa murtanii qola isaa qofa itti fayyadamtan jechuudha. Akkanatti erga irraa baasattanii isa keessa kana qofa jechuudha kan itti fayyadamtan. Kan akkanatti faayidanii keessa baastan jechuudha. Kan ammoo akkanatti faayina keessan baasnu jettan akkanumatti isuma qofa jechuudha fuutanii fuula keessan irratti riguu hin dandeessan jechuudha. Erga ofirratti rigdanii daqiiqaa 30 daqiiqaa 20 ofirra tursistanii yoo dhiqattan dhugumatti ana torbee lamatti narraa balleesse yookaan nutti baay'ise yoo jettan akkuma jedhamuyyuu dawaan tokko yeroo duraatiif namatti baay'ise namarraa balleesse jechuudha. Kan mana yaalatii bitataniyyuu akkasii yoo isinitti baay'isallee ittuma deddeebitaniituma dibattan jechuudha. Dhibbatti immoo akkasinirraa balleessu. Abdiin qaba waan ofirratti argeef jechuudha. Akkanatti keessa baafattanii yoo akkanatti keessan baasu jettan akkuma isiniin jedhetti kana qofa fayyadamuu hin dandeessan jechuudha. Baay'ee salphaadha. Haga inni isinirratti gurraacha'ee goggogutti jechuudha fuula keessan gatursiisuu qabdanii. Akkuma argitan kanuma jechuudha. Hagaan kun fuula keessan isin gaha jechuudha. Kanaaf sirriitti ofirratti yeroo duraa akkam fayyadamtanii fuula keessan dhiqattanii fuula keessan erga dhiqattanii fooxaa fuulan goggogsatan kanaan fuula keessan ofirraa goggogsatan jechuudha. Sirriitti akka wanni jedhutti akka kun gadi seenutti jechuudha. Fuula keessan erga goggogsattanii hin dibattan jechuudha. Dura fuula dhiqachuu qabdan osoo hin dibatin dura. Erga kana dhiqattanii sirriitti misaaja daqiiqaa 5 gootanii walakkaa yookiin ammoo daqiiqaa 25 akkas yoo ofirra tursistanii hin dhiqattan jechuudha. Torbee keessatti yeroo 3 fayyadamtanii dhugumatti torbee 2 keessatti yeroo 6 deebitanii yoo fayyadamtan dhibbatti isinirraa balleessaa jechuudha. Bugurii bichaa miti. Erga buguriin badee kan goggoydee ishii gurraachoftee namarraa bahuu diddusan iyyuu ni balleessa jechuudha. Akkasuma ammoo kun jechuudha. Qolli muuzii irraa kan fakkamu yookaan qolli muuzii buguriinis akkasinitti hin baay'anne bakkaa bakkatti akka sochoone kan inni taasisu jechuudha. Akkasumatti deddeebitanii illee yoo dibattan fuula keessan illee iskiraayin gochuu danda'a jechuudha. Kanaaf hin jaalatanii hundi keessanuu jarrabaatti ilaalan isin jedha. Viidiyoo biraatiin walitti deebinaa. Haga walitti deebinutti nagaan naa tura.